Nagaan isin ifatoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Sagantaan kun sagantaa fayyaa Dooktara Koo jedhu karaa ETV Afaan Oromoo torbanitti yeroo tokko dilbata ganama sa'a 5 hanga 6 akkasumas immoo radeebiidhaanii gaafa kibxataa galgala sa'a 3 hanga 4 kan isin biraan geenyu sagantaa fayyaa Dooktara Koo jedhudha. Sagantaa fayyaa Dooktara Koo jedhutti Dooktara keessan irratti odeeffannoo dhimmoota fayyaa garaagaraa irratti argachaa turuun keessan beekamaadha. Dhiifama gaanoof kolchaa isin jenna yeroo muraasaaf torbanoota muraasaaf sagantaan keenya rakkoo garaagaraatiin adda addee ture. Amma immoo guutummaa namatti gara istiidiyootti deemeera jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa irraatiinis dhimma mariidhaaf yookiin immoo keessummaa addaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan keenya kun eenyu akka ta'e erga wal barree booda gara sagantaa keenyaatti galle jechuudha. Baga nagaan dhufte Dooktar. Baga nagaan eegdanii. Akkam? Jirra galata Rabbii. Yeroo baay'ee dooktaroonni hakiimonni dubartootaa fi shamarranii jiranii jedhanii komiinaa dhiyeessu. Baay'inaan yoo ilaaltu ammas parsantii 99 olii hakiimota dhiiraa qofan dhiyeessanna. Mee hakiimummaa kanaa fi jalqaba garatu kanaatti hin galiin fuuldura of ibsiitii achi booda waa'ee hakiimummaadhaa fi dubartummaa yookiin immoo shamarran fi ogummaa fayyaa haala kamiin ilaalta kan jirutti galla. Tole maqaan koo Dooktar Jaalallii Baqqala Sutumaan jedhama. Ogeettii fayyaadha. Jeneraal meedikaal piraaktishinar yookaan immoo hakiima waliigalaati. Akkuma jette egaa hakiimummaa fi ogeettii fayyaa ta'uu fi shamarra ta'uun akkamii isa jettuu fi ogeettii fayyaa ta'uu fi shamarree ta'uun wanta walii wajjin deemudha jedhee yaadaan. Maaliif yoo jette uumamaanii shamarri yookaan durba ta'uun uumamni iyyuu kan sii kennu jira. Namaaf gadduu, nama kunuunsuu, isarratti dabalataan haadhummaan jira. Tarkaanfii mataa kee fudhachuu, decision makerii ta'uu, ejjennoo mataa kee qabaachuu kana irratti shamarran irra caalaa dhiirarra wayyuu jedhee yaadaan. Kana irratti immoo ogeessa fayyaa gaafa taatu yookaan hakiimummaa yoo fudhatte namaaf gadduu qabda. Maaliif dhukkubsattoota hedduu argita, namoota waan adda addaadhaan miidhamanii hubamanii dhufan argita waan ta'eef impaatii isa jennu sana qabaachuu qabda. Plus decision makerii ta'uu qabda. Murtee fudhachuu qabda. Ejjennoo mataa kee qabaachuu qabda. Maaliif nama yaaltaa nama gargaarta waan ta'eef ejjennoo mataa kee qabaachuu qabda waan ta'eef kunniin walitti dabalamuudhaan walii wajjin deemuu jedhee yaada. Egaa Dooktartillee keessummaa dubartoota keessaa keessummaa jalqabaa hakiimota keessaa dhiyaatte ta'uu keetti egaa nutis immoo karaa sagantaa Dooktara Kootiin guddaa galatoomi jenna. Egaa chaalenjiiwwan baay'een jiraachuu danda'u. Wantoonni garaagaraa mudannoo fi muuxannoon garaagaraa ispeeshaalii meedikaal iskuulii keessatti yeroo dabarsitutti chaalenjiiwwan baay'ee mudachuu danda'a. Mee chaalenjiiwwan muraasa haasofnee gara dhimma keenyaatti galleeti. Tole haa ta'u. Dhugaadha akkuma ati jette dubara taatee gaafa ogeettii fayyaa taatu chaalenjii guddaatu jira. Chaalenjiin kun immoo maatirraa ka'uu danda'a, envaayiromentii ati keessa jiraattu irraa ta'uu danda'a. Isa darbee immoo mana barumsaatti dhufee sarara darbee immoo bakka hojiittis mudachuu danda'a. Gaaffii kee kana gabaabsuuf garuu gaafa meedikaal iskuulii irraati kaanu meedikaal iskuuliin egaa akkuma ati beektu baay'ee cimaa ulfaataadha, balkiidha, hedduudha barnoonni isaa. Yeroo ofiif kennitullee hin qabdu chaalenjii hedduutis mudata. Kana yoo fudhatte inniyyuu cimaa ta'uu danda'a. Maaliif yoo jettee dubarri tokko fiiziyooloojikaalii uumamaanii wantoonni ishee irra ga'an jiraachuu ni danda'u. Kanneen akka marsaa laguu, kanneen akkasii illee dhufuu itti danda'u. Yeroo akkasii kana boqochuu barbaaddi ta'a. Irriteebil ta'uu dandeessi, amalishee fa'aa jijjiiramuu danda'a. Yeroo akkanaa waan kanan ta'eef jettee barumsa isheerraa kilaasii isheerraallee adda kuttee boqochuu hin dandeessu. Namni sirriitti ishee hubatus jiraachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf haftee jedhee waan biraaf haftee jedhee namnis yaaduu danda'a. Isarratti dabalataan immoo chaalenjiin kan biraa jiru namoota achitti si barsiisan siineerota keerraatii ta'uu danda'a. Ispeeshaalii kiliinikaal attaachimentii keessumaa immoo intarnishiippii irratti chaalenjii hedduutu ijoollee dubaraa mudata. Anis chaalenjiin kun xiqqoo na mudattee turte. Chaalenjii namoonni tokko faayidaa isaaniif kan si barbaadan jiru. Yoo akkas gootee akkasii sin godhaa qabxii kee akkasiin godha jedhanii chaalenjiiwwan adda addaa asiif dhiyeessuu yoo ati wanta sana hin fudhattu ta'e miidhaa qabxii keedhaan illee ga'uus ni danda'u. Saayikooloojikaalii rakkootiin sammuullee sirra ga'uu ni danda'u. Kana faatu jira jechuudha. Gara hojiitti gaafa dhuftu immoo
hojiitti gaafa dhuftu ani hojiitti ramadamee bakka deebi'ee jalqaba irratti akka kana saayiziin koo sin guddanne ture xiqqoon. Kanarra qalloo sin ture. Namni immoo Dooktara gaafa jedhamu beektamiti borcii baasuu qabdaa, xiqqoo furdachuu, dheerachuu qabdaa akkas kana waan ta'eef ani ramadamee gaafa bakka hojii sana OPD irratti ramadamee gaafa deemu ol seenee jira. Narsiinii peeshantii galchi jettiin tiraanziitarii yookaan warra ergaman sana. Dooktarra dhufu kaa jetti. Antaan jira. An fireeshiidha yeroo ifu ramadame waan ta'eef homaayyuu dubbanne cal jedhee man dhaggeeffadhe. Peeshantii galchinsiin jedhee jettee dheekkamtee ol gashite yeroo sana innaate isa booda dhiifama na gaafattee akkasii seenii xiqqoodha yoon barattee naan jettee. Akkas faas jira. Isa irratti dabalatee immoo istaafii wajjinis hooggantoota wajjinis chaalenjiin adda addaas si mudachuu danda'a. Hooggantoota yoo fudhattee yeroo hedduu bardanii ijoollee durbaa irratti baay'isuu hojii irratti. Itti gaafatamummaatti baay'isuu. Itti gaafatamummaatti baay'isuu, loodiitti baay'isuu, peeshantii hedduu akka isheen ilaaltu godhu akkas gochuu ni danda'u. Ijoolleen durbaa immoo dubbachuu hin sodaatu yeroo hedduu argiteetta yoo ta'e ijoollee muraasa kan dubbatanii warri dhiiraa immoo mirga isaanii eegsifachuu ni danda'u of defend of godhuu kanaa fi isaanii sodaachuuf jecha warra kana irratti dhiibbaa uumuun bardanii uumuun ni jira. Wanta kana fa'aa ture dabalataan kan biraa immoo peeshantii wajjinis peeshantoonnis yaa hakiimatti fakkaatu akkuma jedhe dhufanii narsii dhiiraa wajjin teessee kan istirii gaafachaa jiru seenaa isaanii gaafachaa jiru sidha kan isaan ilaalaa dubbatan dhiiraa sana. Siistar jedhamti yeroo baay'ee. Siistar si jedhu even neemtaagii maqaan kee barreeffamee Dooktara Baluu jedhamee osoo ilaalanii si jedhu namoonni tokko hubannaa dhabuudhaan beekumsa dhabuudhaan namoonni tokko garuu beekamadha. Beekama akkasiin jedhu. Kanaaf kana faatu jira. Kana fakkaata gabaabumatti. Baay'ee namatti tola ispeeshaalii hakiima taatee egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dhimma kana kan kaafnee fi ogeettiin fayyaa hakiima taatee fi shamarrummaa fi dubartummaa haala akkamii wal qabsiistee adda ilaalta kan jedhu namoonni baay'eenis immoo kan inspaayired ta'an hakiima ta'uu barbaadan ijoolleen baay'ee jiraachuu danda'u waan ta'eef dabalataan immoo akkuma jenne odeeffannoo wanta gurguraa ispeeshaalii gama dubartummaadhaaf hakiimummaa wal qabatee hawaasa keenya keessa jirullee kiliir akka ta'uudhaaf kan kana kaafne egaa asumaan gara sagantaa keenyatti galla. Chaalenjiiwwan mudatan keessaa jettee kaaftee turte jalqaba irratti tuqaa kan kee keessatti keessumaatii dubartoonni manneen barumsaa irratti ijoolleen durbaa tokko mana barumsaa irra galtu akkasumas immoo mana barumsaa high level educationis ta'uu danda'a. Chaalenjiiwwan mudatan keessaati dhimmoota marsaa lagojii wal qabatee baay'ee yeroo sanatti wantoonni garaagaraa ta'uu danda'u namni hubachuu dhabuu danda'a jettee kaafteetta. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraatiinis egaa moor dhimmoota marsaa laguutii wal qabatan tokkoffaa akka ogummaa fayyaatti akka hakiimummaatti keetti lammaffaan immoo akka shamarraniittis immoo egaa muuxannoon ekspertiidha dhiirri haasa'u caalaa dubartoonni haasa'uun filatamaadha miti so dhimma marsaa laguutii wal qabatee yeroo baay'ee gaaffiin garaagaraa hawaasni garaagaraa kan nu gaafatan namoonni baay'ee isaanii marsaan laguun koo akkas ta'e marsaan laguun koo hin jeeqame dafeen dhufuu hin ture jedhanii kan kaasan baay'ee isaanii jiru. So asirrattis guyyaa irraa kan diskas gochuu barbaanne mee marsaa laguumtii kuni maali? Marsaa laguu kan jennu hawaasa keessatti haala gamiin hubatamee jira. Marsaa laguu kan jennu maali? Egaan akkuma ati jettee dhuguma chaalenjiiwwan hedduutu jira waa'ee marsaa laguu irratti hubannoon gahaas hin jiru. Marsaa laguu jechuun maali isa jedhuu fi marsaa laguu jechuun marsaa yookaan adeemsa uumamaan dubartii wal hormaataaf geesse tokko yookaan reproductive age isa jennu umurii 15 hanga 49 gidduutti jedha garuu isa duras arguu dandeessi kan gaggeeffamudha jechuudha. Marsaa laguun kun immoo yeroo mataasaa guyyaa mataasaa dureeshinii mataasaa qaba vooliumii mataasaa qaba. Fi kan kana fakkaatanii saayikilii mataasaa qaba jechuudha. Kanaaf marsaa laguu kana gaafa ilaallu adeemsa uumamaa qaama wal hormaata dubartii keessatti gaggeeffamudha. Jenneerra waan ta'eef saayikiliyoota kana ovaariyaan saayikilii fi yuutiraayin saayikil jedhamu. Ovaariyaan saayikilii jechuun adeemsa qopheessituu hanqaaquu yookaan ovaarii keessatti ta'udha. Yuutiraayin saayikiliin immoo adeemsa gadameessa keessatti ta'udha. Ovaariyaan saayikilii sana keessatti wanti uumamu innis feezii adda addaa qaba. Foolikular, ovuleeshinii fi luteal feez jedhameetu kan ilaalamu. Isa keessatti kan ta'u foolikilsii yookaan hanqaaquun hin gabbanne yeroo isaan bilchaataa dhufanidha. Akkasumas immoo gadameessa akka inni yabbatu yookaan tiika akka inni ta'u godha jechuudha feeziin kuni. Yeroo kana hanqaaquun guddachaa dhuftee yabbattee dhuftee suni akka isheen gadhiifamtu
akka isheen gadhiifamtu ta'a guyyaa 14 irratti ovuleshiniin akka gaggeeffamu yookaan hanqaaquun akka isheen gaggeeffamtu taati. Hanqaaquun guyyaa 14 jechuun marsaan laguu dhufee guyyaa 14 irratti yeroo hanqaaquun ovariirra gadhiifamtudha jechuudha. Hanqaaquu warri gadhiifaman sana keessaa dominaantiin sun immoo gara corpus luteemii jechuun seelota walitti qabama seelota yeroodhaaf ovaarii keessatti uumaman jechuudha. Gara sanatti jijjiiramu. Corpus luteemiin kuni faayidaan isaa maalidha? Faayidaan corpus luteemiin kuni hormoonii piroojistiroonii akka oomishamuuf gargaara. Hormoonii piroojistirooniin kun immoo keessoo gadameessaa yookaan indoomeetiriyeemii sana impilaanteeshiniif yookaan hanqaaquun gadhiifamte sun fertilaayizeeshinii uumteetti taanaan Incireen uumame yookaan imbiriyoon uumame suni gadameessa keessatti akka maxxanu. Gadameessa keessatti akka maxxanuuf nu gargaara jechuudha. Yoo fertilaayizeeshiniin hin uumamne ta'e impilaanteeshiniinis hin uumamne ta'e garuu corpus luteemiin kun walitti qabamni seelotaa kuni disappeartaa yookaan hin badaa jechuudha. Yeroo kana hangi hormoonii piroojistiroonii istiroojinis irrachaa dhufa. Isa booda indoomeetiriyeemii keessoon gadameessaa sun sheertaa diigamaa dhufa. Gara ministreeshinii yookaan gara laguutti jijjiirama. Keessoon gadameessaa gugee kan jiru suni irra keessa waan soofamaa deemuu fi gara akka marsaa laguutiin bakkeetti akka inni boqodha jechuudha. Kanaaf saayikiliin kun egaa ji'a ja'aan deddeebi'ee akkuma kanatti dhufa jechuudha. Marsaa laguu gabaabumatti kana fakkaata. Baay'ee galatoomii Dooktar bifa bareedaadhaan ibsiteetta. Egaa marsaa laguu laalchisee jechoonni garaagaraa yeroo itti fayyadaman hawaasa keessatti ilaalla. Daraaraa jedhu xurii yeroo jedhamu kan immoo xurii maaf jettanii fayyadamtu jedhanii namoonni aaranis jiru. Bakka garaagaraatti jechuun jiru. Jechoota akkamiidha? Hubannoon hawaasni qabu marsaa laguu irratti maal fakkaata? Ekspiriyaansii qabdurraas ta'ee akkaataa naannootti guddatti irraas ta'uu danda'a, maatii irraas ta'uu danda'a. Hubannoon hawaasni marsaa laguu irratti qabu maal fakkaata? Jechoonni nuti fayyadamnu kun immoo jechoota akkamiiti kan jedhus immoo irratti naasa'u. Tolee guddaa galatoomii. Akkuma ati jettee jechoota garaagaraadha marsaa laguudhaaf kan nuti fayyadamnu. Xurii laguu daraaraas jettee asitti dhageen beeku. Harargeetti daraaraa jedhu. Harargeetti ani badaa ekspoojeri isaanii qabu waan ta'eef akkasii kanaaf namoonni adda addaa loqoda adda addaatu jira waan ta'eef jechoota adda addaa fayyadamuu danda'u. Barumsa irratti gaafa barannu garuu xurii yookaan marsaa laguu jennee barannee miti. Haa ta'u garuu namni hubannoo marsaa laguu sanaa qabaatu malee maqaa adda addaatiin waamuunsaa rakkoon qabu jedhee yaada. Rakkoon qabu. Dabalataan gaaffii natti kaastee hubannaan marsaa laguu hawaasa keessatti jiru akkamii isa jedhuu fi dhugaa dubbachuudhaaf taanaan hubannaa marsaa laguu hawaasni qabu baay'ee gadi bu'aadha. Baay'ee gadi bu'aadha yeroon siin jedhu manuma keessaa maatii keessaati yoo kaafne ijoollee dubaraa maatiiwwan qabanii nama meeqadhaatti ijoollee isaanii teessisanii umurii akkasitti marsaa laguu argitaa kanatti barbaachisaa waan akkasii si mudata jedhanii namoonni dubbatan gorsanii injiran jechuun ni danda'ama. Amma ammallee wayyaa xiqqoo amma wayyaa malee injiru hin dubbatan. Waa'ee marsaa laguu dubartiin tokko yoo barti mana barnootaa dhaqxe even baadiyyaa keessatti marsaa laguu kan isheen bartu ijoolleen baadiyyaa yoo argite umuriin isaanii 10 wayii keessa gaafa ta'anii mana barnootaa kan jalqaban mana barnootaa deemtee jalqabdee marsaa laguu arguu dandeessi jechuudha dubartiin tokko. Yeroo sana maal ta'a waan tokko wannoo isaan qabdu dhiigni sun bahuudhaan uffata ishee balleessuu danda'a akkas gochuu danda'a. Ijoolleen itti kolfuu danda'u dhiigni itti bu'ee itti kolfuu dhiigaa jirti jedhanii itti kolfuu kuni baay'ee miidhaa irratti fiduu danda'a saayikooloojikaali dargaggoottiin sammuu itti fiduu danda'a barumsa ishee irraallee akka isheen adda kuttu gochuu danda'a. Akkasumas immoo hubannoon marsaa laguu kun gadi bu'aa yoo ta'u malee marsaa laguu dubartii tokkotti dhufee nama meeqatu moodasii bitatee fayyadamuu danda'a. Even koostii moodasii bara kana yoo ilaalte moodasii tokko bituuf birrii 70 akkasii. Dubartii meeqadhaa birrii 70 baastee kan moodasii bitachuu dandeessu. Inniyyuu baay'ee gaaffii hedduu namatti kaasa jechuudha. Kuni beezik niidiidha jechuun akka leegzariitti ilaalamuu qabu. Beezik niidii waan ta'eef osoo abbootiin qabeenyaas mootummaan ilaalcha keessa galee barattootaaf firii delivered akka ta'utu godhameeti gaariidha jedhee yaada. Kana fakkaata gabaabumatti. Baay'ee bareedaadha. Keessumaatti akkuma jettee hawaasni keenya hubannoon keessumaa hawaasni gara baadiyyaa jiru waa'ee mana barumsaas kaaftee haasofteetti na yaadadha yeroo ijoollummaa keenya elementarii barannu mucaan tokko
bakka isheen teessee kaate yeroo sana hin beellu nuti argitee dhiiga jennee itti hiinee duukaa waan goone yeroo sana. Kilaasii keessaa hundumtuu gadi ba'e. Barataa hundumtuu. Imagine yeroo sanatti umurii ijoollummaa kanaatiin miidhaa qorqalbii akkamitti irra ga'uu danda'a yeroo sanatti. Mucaan kun almost torban tokko torban lama mana barumsaa haftee turte. Sababa kanarraa kan ka'e. So akkuma kana iftoominaan maatiin illee waliin dhumarratti kaafnee haasuu dandeenya. Maatiin nuti iftoominaa waliin haasa'a kan jedhullee. Even fakkeenyaaf amma marsaan laguu yoo dhufee jalqaba obboleettiin gafaa qabaachuu danda'u ijoolleen yookiin immoo haati jiraachuu dandeessu abbaa wajjin kanaa isaanis jiraachuu danda'u wantoota akkas haala kamiif iftoominaan haasa'amaa jira kan jedhullee sirriitti baruun. Even dur maal jedhama ture ani istiil hangammaatti illee piraaktis ta'aara wantu. Dubartiin tokko laguu arguu jalqabdeenaan abbaa manaa siree adda baafattee kutaa garaagaraa illee nama. Iddoo garaagaraatti piraaktikaalii wanta argine waan ta'eef kunillee sirraa akka qabu kan jedhu yaada bareedaa kaafteetis. Mee gara itti kan gallu marsaan laguugaa maal akka ta'e bal'inaan kaaftee nutti himteetta. Marsaan laguu tokko dubartiin tokko marsaa laguu isheen argitu kun sirriidha yookiin noormaalii jechuudhaa fi haala kamiin adda baasuu dandeenya. Noormaal kan jennu yookiin immoo marsaan laguu inni sirrii jechuudhaaf maal jechuudha? Galatoonni. Egaa marsaa laguu inni sirrii jedhamu maal isa jedhuuf akkuma jalqaba irratti dubbanne vooliyuumii yookaan hanga dhiiguu qabu ni qaba jennee yeroo mataasaa yeroo akkamiif dhiiguu qaba yeroo akkamitti deddeebi'ee dhufuu qaba isa jedhu kan mataasaa qaba marsaan laguu. Marsaan laguu sirriidha yookaan noormaaliidha jedhamu tokko guyyaa 21 hanga guyyaa 35 gidduutti deddeebi'ee dhufa yoo ta'e yookaan immoo avreejiidhaan guyyaa 28 dhufa yoo ta'e yoo dhufe immoo guyyaa 2 hanga 8 yoo tura ta'e akkasumas hangi dhiigni suni miililiitiriidhaanidha kan inni lakkaa'amu 10 hanga 80tti yoo ta'edha jechuudha marsaan laguu tokko sirriidha kan jedhamu. Marsaan laguun kuni kanarraati addadha taanaan jeeqameera jedhama jechuudha. Akkanuma wal qabatee amma namoonni baay'een maal jedhu sitti fakkaata. Fakkeenyaaf amma akkuma jetti guyyaa 28 guyyaa 7 dursee guyyaa 7 extend godhee dhufuu danda'a. Guyyaa 21 hanga 35 kan jedhu nuuf kaafteetta. Fakkeenyaaf amma guyyaa 27 guyyaa 32 ji'a tokko dabarsiinitti dhufaa jedhanii kan kaasan baay'een isaanii jiru. Kana kiliijaawwan gochuudhaaf immoo ibsuudhaaf. Kanaaf dubartiin tokko marsaan laguu ishee guyyaa 21 hanga 35 gidduu kana jechuun guyyaa 25 dhufuu danda'a. 26 ta'uu danda'a, 28 ta'uu danda'a. Kanaan itti dhufa yoo ta'e noormaal akka ta'e nuuf gaafteetta. Mee bifa isaa irratti hundaa'uudhaan bifti isaa maal ta'uu qaba, maal fakkaachuu qaba kan jedhu irratti. Bifi isaa jalqaba irratti daark reed ta'uu danda'a jechuudha. Diimaa gurraacha Diimaa gurraacha wayii akkas ta'uu danda'a. Akkasumas kilootii yookaan kantaruu. Kan inni ittiin yookiin kan hin kantarre. Kan akkas ta'uu danda'a jechuudha. Yeroon guyyaan dabalaa deemu diimachaa dhufuu danda'a. Hangisaas immoo dabalaa deemuu danda'a. Garuu guyyaa 2-3 booda immoo irrachaa deemaa jechuudha. Xuriin sun yeroo irraa badaa deemu sana irrachaa deemaa jechuudha. Okay. So egaa marsaan laguu inni noormaal yookiin inni sirrii kan jennu maal akka ta'e nuuf kaafteetta. Mee marsaan laguu dubartootaa jeeqame kan jennu. Magaa marsaan laguu dubartootaa jeeqamuu danda'a sababoota garaagaraatiin. Marsaan laguu jeeqamuu yeroo jennu maal jechuu keenya jeneraal? Marsaan laguun jeeqamuu jechuun akkuma sila siif dubbadhe siif kaasee yeroo sanarraan ala kan dhufu yoo ta'e fakkeenyaaf guyyaa 21 hanga 35 alatti isa caalchisee kan dhufu yoo ta'e yookaan isaa gadittis yoo dhufu kan ta'e dhufee immoo yookaan guyyaa 3 gadis yoo kan turu ta'e yoo guyyaa 8 olis yoo kan turu ta'e akkasumas immoo ammi dhiigu suni ml 10 gadi yookaan immoo 80 olis yoo ta'e kun jeeqameera jedhama jechuudha. Sababoonni marsaan laguu itti jeeqaman immoo sababoota adda addaatu jiru. Sababoota kana keessaati inni jalqabaan laayif istaayilii keenya jechuun akkaataa jireenya keenya haala jireenya keenya inni jalqabaati. Isaan keessaati inni tokko istiresii yookaan dhiphina yaaddoo fi kan kana fakkaatan haala soorata keenya eksersaayisii ispoortiiwwan jajjaboo ta'anii garmalee hojjechuu
ulfaatina qaamaa garmalee hir'isuudhaaf ispoortiiwwan adda addaa hojjetaman ni jiru. Nyaatallee akkasumas rakkoowwan xiinsammuu kanneen akka anoreksiyaa nervoosaa kanneen jedhamanii namoonni furdina sodaachuudhaani nyaata nyaachuu sodaatu jechuudha. Nyaata nyaachuu sodaatu nyaata nyaatanii qaamni isaanii garmalee huqqachaa dhufa jechuudha. Wantoonni kun sababa ta'uu danda'u. Lammataa irratti immoo hormonaal imbaalaansii jeeqamuu hormoonii jijjiirama hormoonii keessumaa piroojistiroonii fi istiroojiinii wajjin wal qabatee rakkoowwan kun dhufuu ni danda'a. Innis akka laguun baay'inaan dhangala'oo gochuu danda'a. IV menstrual bleeding isa jennu jechuudha. Akkasumas rakkoowwan xannacha pitutaarii, xannacha taayiroidii wajjin wal qabatee dhufan akkas ta'uu ni danda'a. Akkasumas pooliisistik ovaariyaan sindiroom isa jennu sana kana jechuun yeroo ovaariin guddatee siistii yookaan bishaan kuufachaa deemu. Kunis laguun akka inni jeeqamu gochuu akka dhiigni baay'inaan dhiigu gochuu ni danda'a. Dabalataan dhukkuboota adda addaa dhukkuboota gadameessarraa dhufan ta'uu ni danda'a. Qopheessituu hanqaaquu ovaarii dhufan ta'uu ni danda'a. Indoomeetiriyoosisii isa jennu indoomeetiriyoosisii jechuun yeroo tiishuun indoomeetiriyaal tiishuu kan keessoo gadameessaan sun gadameessaan alatti guddatu rakkoowwan uumamanii kanneen kun jeeqamuu marsaa laguu fi sababa ta'uu ni danda'u. Akkasumas kaanserii gadameessaa, kaanserii balbala gadameessaa fi kan kana fakkaatan ta'uu ni danda'u jechuudha. Egaa wantoonni marsaa laguu jeeqanii dhibeedhaan alatti haala jireenyaa fakkeenyaaf dhibni garmalee hojiin garmalee namatti baay'achuu hirriba dhabuu kun illee dabalataan akka inni kaasuuf kaafteetta maaliif baay'inaan namoonni baay'ee isaanii keessumaatti ijoolleen biyya ambaa jiraatan ijoolleen biyya arabaa jiraatanii koomanii keessaan dubbatan keessaa tokko kanadha baay'inaa waan ta'eef egaa yaaddoon jira biyya yaaddoon jira dhiphinni jira hirriba dhabuun jira wantoonni kunniin baay'inaan marsaa laguu akka jeequu danda'u eksersaayisii jabaa hojjechuu illee keessumaa maaraatoonii yeroo dheeraa kan fiiganii keessumaan mudataa turan namoonni baay'een dhufanii kan irratti illee ilaalamaa turanii wantoonni akkasii mudachuu akka danda'an nuuf kaafteetta. Kanaaf wantoota kana kanneen wantoota sirraa'uu danda'an ofii keenya sirreessuu dandeenya waan ta'eefidha. So mee gara taa'utti dabarru marsaa laguu jeeqamuu yeroo jennu akkuma jettee fakkeenyaaf baay'inaan dhangala'uu ta'uu danda'a. Dabalataan immoo yeroo isaa utuu eeggatiin dursee immoo guyyaa gabaabaa gidduutti dhufuu danda'a. Hafuus immoo danda'a. Ji'a lama ji'a sadii ji'a waggaa tokkoof hin agarre ji'a ja'aaf hin agarre ji'a torbaaf hin agarre waggaa lama kan dubbatan jiru. Mee marsaa laguu maal hambisuu danda'a? Afuu marsaa laguu afaan saayinsiitiin aminooriyaa jedhama. Aminooriyaa jechuun dubartii umurii wal hormaataa irra geesse tokko irratti yeroo marsaa laguun hin jiraanne jechuudha. Innis immoo gosa lamadha. Piraayimarii aminooriyaa fi sekondarii aminooriyaa jedhama. Piraayimarii aminooriyaa jechuun yeroo dubartiin tokko umurii 13 irratti secondary sexual development yookaan amala saallammeessoo dubartootaa osoo hin qabaatiin yoo xuriin hin dhufne ta'e akkasumas umurii 16 irratti yoo xuriin hin dhufne ta'e yookaan immoo amalli saallammeessoo dhufee waggaa 2 dursee dhufee yoo xuriin hin mul'anne ta'e kun primary aminooriyaa jedhama. Secondary aminooriyaa inni jennu sun immoo dubartiin kanaan dura xurii argitu laguu argitu tokko yoo xiqqaate ji'a ja'aaf yoo laguun argine ta'e secondary aminooriyaa jedhama jechuudha. Kanaaf akkaataa gosa isaatti kooziin isaa adda addadha. Primary aminooriyaan kun rakkoowwan uumamaan gadameessa keessatti uumaman irraatii ka'uu ni danda'a jechuudha. Isaan keessaatii tokko ta'uu ni danda'a jechuudha. Akkasumas sekondarii aminooriyaa inni jennu immoo dhukkuboota adda addaa irraatii kan dhufan ta'uu ni danda'a. Inni jalqabaa piriignaansii ta'uu ni danda'a sekondarii aminooriyaa ulfa dubartiin tokko ulfa yoo taate laguun ishee dhaabachuu ni danda'a. Lammataa irratti immoo harma hoosisuu dubartiin tokko ji'a ja'aaf walitti aansitee harma qofa hoosisti yoo ta'e marsaan laguun ishee hafuu ni danda'a. Akkuma waliin dubbanne dhukkuboota adda addaa dhukkuboota gadameessa irraatii dhufan kaansarii gadameessaa ta'uu ni danda'a. Akkasumas balballi gadameessaa dhiphachuu sarvaayikaal steenoosis kan jennu dhibeewwan adda addaatiin dhibeewwan walqunnamtii saalaadhaan daddarban irraatii ka'uudhaan balballi gadameessaa dhiphachuu ni danda'a. Yeroo sana marsaan laguu ba'uu dhiisuu ni danda'a jechuudha. Kan dura piraayimarii aminooriyaa irratti imperforeet haayiman kan jedhamu jira.
uumamaanii yeroo gogaan qaama wal hormaataa dubartii marsee argamu suni guutummaa guutuutti duudaa yookaan cufaa ta'uudha jechuudha. Qaamni saalaa isaanii kan yookiin immoo wanti haphiin suni kan qaama saalaa yeroo baay'ee dubbummaa dubbatu yeroo baay'ee jecha kana guutummaa guutuutti duudaa yeroo ta'u jechuudha. Duudaa yeroo ta'u kan uumamudha. Yeroo kana marsaan laguun hin ba'u achitti walitti kuufamuudhaani dhukkuba adda addaaf dubartii sana saaxiluu ni danda'a jechuudha. Kanaaf ka'umsi isaa kanadha. Haa ta'u malee rakkoon kun immoo furmaata ni qaba jechuudha. Fakkeenyaaf piraayimeri aminooriyaa irratti yoo dubartiin sun imperforeet haayimanii qabaatte yookaan haayimaniin sun duudaa ta'e akka inni tarsa'u gochuudhaani akka dhiigni sun ba'u gochuun ni danda'ama jechuudha. Sekondarii aminooriyaa irrattis akkuma koozii isaatti ka'umsa isaatti dhibee sana adda baafachuudhaani yaala barbaachisaa ta'e argachuun ni danda'ama. Mana yaalaa yeroo dhufanitti fakkeenyaaf dubartoonni rakkoo kana qaban akkuma jennee marsaan laguu isaanii ji'a jaarsaa walirratti hafee jennaan ulfin jiru taanaan ulfin uumne taanaan akkuma beekamu mana yaalaatti qorannoon ulfaan godhama biteel kaasuu dandeessa. Mana yaalaatti qorannoon akkamii godhamaa fi akkuma jette immoo yaaliin immoo qorannoo sana irratti hundaa'uuf akka kennamu dubbatteetta. Dubartiin tokko mana yaalaa yeroo dhuftu yaalii akkamii fa'aa kennamuufii danda'a? Dubartiin qorannoo fi yaalii akkamii kennamuu danda'a? Kan xuriin irra hafee fi dubartiin xuriin irra hafee tokko mana yaalaa gaafa dhuftu seenaan isheen gaafatama jalqaba irratti istiriitu fudhatama. Isa irratti hundaa'uudhaan fiizikaal egzaaminashinii yookaan qorannoo qaama irratti gaggeessu. Keessumaa immoo yoo piraayimeri aminooriyaa isa siin jedhe irratti amalli isaan lalmeessoo diviloopi ta'uusaaf dhiisuusaa guddachuusaa ilaaluun ni danda'ama fiizikaal egzaaminashiniidhaan. Akkasumas pelviik egzaaminashinii naannoo qaama wal hormaataa sana egzaamaayin gochuudhaani ni danda'ama. Isa irratti dabalatee immoo investigeeshinii adda addaa laaboraatooriiwwan hojjetaman ni jiru. Akkuma jalqaba irratti kaastee jalqaba irratti qorannoo ulfaatu godhamaa jechuudha. Qorannoo ulfaa booda immoo altiraasaawundiinis ni jira. Altiraasaawundiidhaan caasaan gadameessa sanaa akkamii isa jedhu sirriittidha kan inni jiru moo rakkoo qaba isa jedhu sirriitti ilaaluun ni danda'ama. Isa dabalataan qorannoowwan dhiigaa adda addaa taasifamuuf ni danda'u jechuudha. Baay'ee galatoomii. Egaa wanti kun yaaliin akka qabaatudha. Kanaaf namni kamiyyuu dhufee mana yaalaa dhufee dubartoonni rakkoo kanaan rakkatan yookiin immoo wantoonni kunniin marsaan laguu keessan jeeqamee mana yaalaa dhuftanii yaala argachuu dandeessu kan jedhu ibsuudhaa fi dabalataan immoo dooktar egaa wanti jiru keessumaa yeroo baay'ee namoonni baay'een qorichoota fudhatan jiru. Fakkeenyaaf kan gadameessa keessa seenu ta'uu danda'a. Akkasumas immoo impilaanolii yookiin immoo kan waan harkaa jira irree harkaa jira awwaalamu jira. Saayid effektii isaanii keessaa tokko akkuma beektu marsaan laguu jeequu danda'a yookiin immoo hambisuu danda'a. Namoonni baay'een tarii yeroo baay'ee mana yaalaa irratti hin gorfama. Hakiimni ogeessi fayyaa akka gorsuun godhama. Garuu iddoo tokko tokkotti gaabbiin akkasii jiraachuu danda'a. Namoonni baay'een yeroo isaatti mana yaalaa marsaan laguu kun dhaabbatee ture jedhanii kan dhufan jiru. Kanaaf maal gochuu qabu itti yaadu? Tole akkuma jettee qusannaa maatii wajjin wal qabatee jeeqamuu marsaa laguu ni jiraata. Jeeqamuu marsaa laguu kun immoo keessumaatii qusannaa maatii hormoonii kan qaban hormoonaal kontiraaseeptiivii namoota fudhatan irrattidha kan inni hedduminaan argamu jechuudha. Gosi dhiigni dhiigu kun jeeqamuu marsaa laguu kana bireeksiruu biliidingii fidaa jechuudha. Hormoonaal kontiraaseeptiiviin kun yeroo kana ofiisaa dhaabbachuu ni danda'a. Yoo garuu ofiisaan dhaabbatu yeroo hedduudhaaf dhiigaa tura. Amma dhiigu sun baay'eedha yoo ta'e gosa qusannaa fayyadaman sana gara nan hormoonaaliitti yookaan hormoonii kan hin qabneetti jijjiirrachuu ni danda'u dhaqanii jechuudha. Maaliif dhiigni baay'ee dhiiguun dhiibbaa hedduu fiduu danda'a. Isa keessaatii hir'ina dhiigaaf isaan saaxiluu ni danda'a waan ta'eef hanga sanatti eeguu qabanii jijjiirrachuu qabu deemanii. Baay'ee galatoomii. Egaa kan biraan namoonni baay'een kan gaafatan keessaati heddumnaan dhukkubbii marsaa laguu wajjin wal qabateeti. Baay'ee even hanga sadarkaa volaalutti kan ga'anii baay'ee kan dadhabsiisu dhukkubbii hamaa kan qaban baay'ee isaanii jiru. Mee wantoota kanneen dhukkubbii marsaa laguu kun maalirraa kan ka'e dhufaa? Dhukkubbiin marsaa laguu dhukkubbii akkamii ta'uu qaban noormaalii? Noormaalii jiraachuu danda'a. Dhukkubbii akkamii ta'uu danda'a? Yoo akkam ta'edha mana yaalaa dhufuu kan qabanii kan jedhu itti si'attee.
Tole galatoomi dhukkubbii marsaa laguu gaafa ilaallu egaa dhuguma dhukkubbii marsaa laguutiin ijoollee hedduu namoota hedduutu rakkata barattoota hedduutu rakkata. Dhukkubbii marsaa laguu kuni gosa lamattidha kan qoodamee ilaalamu. Primary dysmenorrhea fi secondary dysmenorrhea jedhama. Primary dysmenorrhea jechuun underlying cause yookaan ka'umsa kana jedhame kan hin qabnedha jechuudha. Secondary dysmenorrhea jechuun immoo ka'umsa rakkoowwan gadameessaa wajjin wal qabatan irraatii kan dhufudha jechuudha. Primary dysmenorrheaan kun ka'umsa maal akkamitti uumama isa jedhuu fi yeroo marsaa laguu substaansii prostaglandin jedhamutu gadhiifama. Prostaglandin kun akka maashaan gadameessaa kottonfatu godha. Kottonfachuu maashaa gadameessaan kun immoo blood flow yookaan dhiigni gara gadameessaatti akka hin deemne hir'isuudhaan dhukkubbiidhaaf saaxila jechuudha. Secondary dysmenorrhea inni jennu kun garuu dhukkuboota gadameessaa irraatii dhufuu ni danda'a. Keessumaatii persentiin endometriosisii isa jennu irratti yookaan akkuma sila walii kaasnee turre guddachuun endometriemii yookaan keessuun gadameessaa gara bakka biraatti guddachuun kuni dysmenorrhea yookaan dhukkubbii marsaa laguudhaaf persentii 70 contribute godha jechuudha. Akkasumas adenomyosisii ta'uu ni danda'a. Dabalataan immoo kaansarii balbala gadameessaa, kaansarii gadameessaa, kaansarii ovaarii irraa yookaan qopheessituu hanqaaquu irraa dhufan fi kan kana fakkaatan irraatii dhufuu ni danda'a jechuudha. Mee kana tarii yeroo baay'ee marsaan laguu dhukkubbiin marsaan laguu erga heerumtee booda si dhiisaa jiru. Waan kana akkamitti ilaalta erga heerumanii booda dhuguma nama dhiisa moo maalidha? Hawaasa keessa wanta akkasii dhageessitti dhiyyaata. Wanti tokko erga heerumtee booda yookiin immoo erga walqunnamtii saalaa gootee booda hin dhiisaa kan jedhanii kaasan baay'ee isaanii jiru. Sirrii jettee waanuma sirrii kaastee akkuma waliin dubbanne gosa dhukkubbii marsaa laguu irratti primary dysmenorrhea inni nuti jennu kuni umurii 14 hanga 24 gidduutti namoota jiran irrattidha kan baay'inaan mul'atu jechuudha. Gosti marsaa laguu kun immoo guyyaa xiqqoofidha. Gosti dhukkubbii kun immoo guyyaa xiqqoof tura. Guyyaa 3 akkas tura jechuudha. Yeroo hedduu namoonni kun yeroo mucaa godhatan yookaan dhala godhatan isaan dhiisuu ni danda'a jechuudha. Maaliif yeroo sana ovulationiinis hin jiru waan ta'eef marsaan laguus ni dhaabata waan ta'eef kanaa wajjin wal qabachuu ni danda'a. Umrii gaafa dabalaa deemus dhukkubbiin kun irrachaa deemuu ni danda'a gara menopauziitti yookaan immoo dhala godhachuu dhaabatti deemu waan ta'eef jechuudha. Egaa galatoomii Dr. Waari bal'aan ofiisteetta mee dhukkubbii marsaa laguu kana yoo qabaatan shamarran maal gochuu qabu? Mana isaanii keessatti maal gochuu qabu? Yeroo akkamii mana yaalaa dhufuu qabu? Dabalataan immoo yaaliin isaa maal fakkaata kan jedhutti yeroo dhufnu? Tole mana keessatti gosti dhukkubbii marsaa laguu yaalamuu danda'u primary dysmenorrhea isa jennudha. Isa immoo akkamitti mana keessatti yaaluu qabna isa jedhuu fi bishaan gahaa dhuguu waan ho'aa yookaan bishaan ho'aa fooxaatti yookaan aayilaandiitti gochuudhaan bakka dhukkubbiin namatti dhaga'amu sana sukkuumuu, nyaata kuduraaf muduraa soorachuu, jinjibilaaf qurunfudii juusii isaa dhuguu, nyaata madaalawaa soorachuu, bishaan ho'aadhaan dhanna dhiqachuu akkas gochuudhaan fooyya'uu ni danda'a. Dabalataanis qorichoonni dhukkubbii sana hir'isan ni jiru. Non-steroidal anti-inflammatory drugs warreen jedhaman kuni isaan ni jiru. Isaan dhukkubbii ittisuu prostaglandinii inhibit gochuudhaan hir'isuudhaan akka dhukkubbiin kun irratu gochuu ni danda'u. Garuu yoo secondary amenorrhea ta'e wantoota kana gochuudhaan fooyya'uu yookaan fooyya argachuu dhiisuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf dubartiin mallattoowwan akkasii dhukkubni ishee yeroo dheeraaf irra turu torbee 2 dura osoo laguun hin jalqabiin dhufee yeroo laguun irra jirus irra ture isa booddees kan itti fufu yoo ta'e gara mana yaalaa deemtee sirriitti ilaalamtee yaala barbaachisaa ta'u argachuu qabdi. Baay'ee galatoomii ulfaadhu. Egaa gara xumuraatti sagantaa keenya fiduudhaaf dhimmoota marsaa laguutiin rakkoo akkamirraa hankee marsaan laguu akka jeeqamu ni normaalii maal akka ta'e bal'inaan nuuf kaafteetta. Hawaasa keenyatti immoo ergaa dabarsuudhaaf keessumatti dhimma marsaan laguudhaan wal qabate. Ammallee taanaan sirriitti wanti kun barsiifamuu qaba baay'ee. Iftoominni maatii gidduu maatii ijoolleedhaaf maatii isaanii gidduu jiraachuu qaba. Obboloota gidduu jiraachuu qaba.
Mee maal gochuu qabu akka maatiin ijoollee isaaniitiif maal gochuu qabu? Ijoolleen immoo yeroo marsaa laguu kan jalqabaa argan tarii akkuma jenne laasuu danda'u wanta haaraa isaan argan hin beekne waan ta'eef tarii informationii qaban taanaan wantoonni baay'ee isaan mudachuu danda'a. Kanaaf dhaamsatti qabdu maal? Tolee guddaa galatoomii akkuma waliin dubbanne hubannoonni hawaasa keessa jiru baay'ee gadi bu'aadha. Kanaaf maatiin ijoollee isaanii iftoominaan waa'ee marsaa laguu kana sirriitti ijoollee durbaa isaanii teessisanii marsaan laguu maal akka ta'e yoom akka jalqabu mallattoo akkamii akka agarsiisu maal fayyadamuu akka isheen qabdu dubbachuu qabu maaliif hawaasa keenya keessatti akka sooshaal taabuu yookaan akka safuuttiidha kan ilaalamu waa'ee waan akkasii dubbachuun dursanii akkas ta'uun qabu ilaalcha keenya sirreessuu qabna ijoollee keenya dursinee hubachiisuu qabna ijoollee innis immoo kan isin gochuu qabdanii mallattoowwan akkasii gaafa jalqaba argitanii maatii keessanitti dhiyaattanii waan akkasiin arge maal gochuun qaba jettanii maatii keessanii wajjin mari'achuu nama isinitti dhiyaatu obbolaa keessanis ta'uu danda'a isaanii wajjin mari'achuu qabdu maaliif yoo mari'attan ta'e rakkoo adda addaaf isin saaxiluu ni danda'a waan ta'eef maatiin immoo gorsa kana erga kennitaniiti wantoota ijoollee kanaaf barbaachisanii wantoota qulqullina isaaniitti eeggatan provide gochuu yookaan dhiyeessuu fi qabdu isiniin hin jedhaa galatooma. Egaa Dr. Jaalal egaa istiidiyoo keenyatti argamtee hawaasa keenya keessattuu dubartoonni rakkoo kanaan baay'inaan waan rakkataniif gaaffiiwwan baay'inaan tareetis immoo miidiyaa irratti akkuma beekamu garaatti gama tiiktookiin barsiisaa jirta. Gaaffiiwwan baay'inaan si gaafataman keessaas gaaffiin kun shamarreen irraa dhufu baay'ee yaada. Egaa bal'inaan maal akka ta'e marsaan laguu yeroo jeeqamu yeroo jennu maal akka ta'e yeroo akkamii akka jeeqamu bal'inaan nuuf kaafteetta. Egaa sagantaa keenya irratti immoo istiidiyoo keenyatti argamtee dhimma marsaa laguu wal qabatu irratti odeeffannoo fayyaa bareedaa akkasii hawaasa keenyaan waan kenniteef maqaa kootii fi maqaa sagantaa Dr. Kootiin galatoomii si jedha. Atis guddaa galatoomii waan kabajdee naaf feerteef guddaa galatoomii jabaadhu itti fufii sagantaa bareedaa qabattee dhuftee jirta jabaadhu siiniin jedha. Ayyee galatoomii Dr. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa Dr. Guyyaa irraa keessatti turtii nuti Dr. Jaalalli Baqqalee wajjin goone kana fakkaata. Egaa turtii keenya irraatis barumsa guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Torban sagantaa biraatiin walitti dhiyaanna. Sagantaa kana immoo qindeessee kan isin biraan gahaa ture sagantaa Dr. Kana Dr. keessa Dr. Naafii argeetudha. Hanga xumuraatti waliin turtanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa fayyaa dhabinaa.